Harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal Abeeloof kan taatan nagaan araarri waaqayyoo lafaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Hordoftoota kiyyaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu isiniin jedha. Warreen har'a gara chaanaala kiyyatti dhuftan baga nagaan dhuftanii, warreen na hordofaa turtan galatoomaa isinaa eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Har'a waan bareedaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Hundumti keessanillee akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Maal akka ta'e isinitti himuu fi fuula keenya akkaataa itti qulqulleeffannu yookiin immoo buguriin adda addaa akka finniisaa nutti bahee akkasumas immoo yeroo wanti gugurraatti jiru akkasumas warreen fuulli keessan xalaa qabaate jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti yaalii yeroo hundumaa gootanii abdii kutachuu dhiistanii yeroo hundumaa itti yoo fayyadamtanii irraa jijjiiramuu akka dandeessan abdii guddaan qaba. Waanan ofii kiyyaa mana keessatti itti fayyadamu sodaa tokko malee, keemikaala tokko malee, keemikaala kan hin qabne fuula keenya irra miidhaa geessisaa jennee sodaachuu kan hin dandeenye isiniif qabadheen dhufeen jira. Innis maali yoo jettanii wantoota nu barbaachisanii hundaa isiniif qabadheen dhufeen jira. Inna as ilaalaa hundumti keessanii kunoo tokkoffaa irratti corn flour yookiin immoo daakuu boqqolloo jechuudha. Hundi keessan asirraan ilaallaa corn flour kana tokko jedha. Lammaffaa immoo rose waterii jechuudha. Bishaan abaaboo jechuudha. Oromiffaasaa rose wateriidha. Anne nu barbaachisa jedhee yaade. Akkasumas kunoo fresh yogurt yookiin immoo itittuu jechuudha. Kana kabraa immoo kunoo loomii jechuudha. Kana qabadhee dhufeen jira. Warreen kana immoo haalan ittiin hojjedhu hundumaa isin argisiisaa. Na hordofaa jaallatamtoota kiyya isiniin jechuu barbaada. Dursaa qodaa bareedaa qulqulluu ta'ee haala kanaan qopheeffattu duwwaa jechuudha. Amma maal goonaa qodaa kanatti jechuudha. Kunoo yogurtii yookiin immoo itittuu namni hin beekne jiru. Mana arabaa iddoo hundumaa jira kun. Iddoo hundumaa jira. Kunoo maankaa tokko itti godhadhaa jechuudha. Maankaa tokko, maankaa xiqqoo tokko jechuudha. Kunoo ija keessan fuulduratti na ejjedhaa yeroo hundumaa. Akkasumas roosmerii kana immoo akkaataa itti fayyadamtan jechuudha. Xiqqishuu baay'ee miti. Bas xiqqishuu tokko itti naqattu jechuudha. Kunoo bas kanuma qofa itti naqattu. Kunoo kanammoo daakuusaa jechuudha. Daakuusaa asitti naqeessin argisiisa. Milaagaatiin baasee jechuudha. Sallee maankaa tokko. Ana kan barbaade maankaa tokko jechuudha. Kunoo silaalaa maankaa xiqqootti. No as naqattu. Isaan booddee loomii kunoo loomiin bicaas jira, magariisa jira kan barbaadanii haa ta'u. Kunoo walakkaa bichaa. Loomiin asiidii waan qabuu fi ana walakkaa bichaan barbaada. Akka kiyyatti jechuudha. Kunoo asitti naqxanii asitti itti cuunfituu jechuudha. Toshitanii itti cuunfachuu qabdu loomiisaa. Maaliifi loomiin han barbaadaniyyuu ta'uu danda'a loomiin jechuudha. Egaa akkasitti itti cuunfattanii kaatanii jechuudha. Kunoo haala kanaan wal keessa adda baallaftu yookiin wal keessa maktuu jechuudha.
Haala kanaan ergaa wal keessa maktanii fuula keessan saabunaa barbaadaniin miiccattu. Anamma saabunaan fuula kiyya miiceen dhufee maaliif guyyaa dalagaarra oolee waan ta'eef galgala immoo saabunaan miiceen jira. Erga miiccattanii fuulli keessan qulqulluu erga ta'eeti jechuudha. Qibaatii tokkollee hin qabaanne erga qulqulluu isinii ta'eeti itti dibattu jechuudha. Ani amma kanani itti dibachuu barbaadu harka kiyyaanidha. Maaliif yeroo hundumaa harka kiyya natti tola jechuudha. Harka kiyyaatiin natti tola. Innaa haala kanaan dibattu. Haala kanaan dibattu jechuudha. Baay'ee bareeda. Yeroo hundumaa otoo itti fayyadamtanii ana baay'ee tokko natti tola. Dhugaa baay'ee sin fayyada. Itittuun baakteeriyaa waan qabuuf loomiin asiidii qaba. Roosmeriin boqqolloon kunillee boqqolloo yookiin immoo koorniin kun baay'ee tokko faayidaa hedduu ni qaba. Kanaaf itti fayyadamaa. Hundi keessan sodaa tokko malee itti fayyadamaa. Viidiyoo already yeroon hojjedhu itti fayyadamaa jedheen isa osoo hin taane ofii kiyya dursee itti fayyadameen akka isin itti fayyadamtan godhaa jechuudha. Asillee akkana hin godhaa. As jalallee kunoo haala kanaan eega dibattanii kaatanii immoo masaajii akka inni gogaa keessan keessa lixuuf jechuudha. Haala kanaan masaajii gootanii toshitaniitiin bareedu. Baay'ee namatti tola. Kunoo akkasitti ergaa dibattanii masaajii bareechitanii itti gootaniiti saa'itii walakkaaf ofirra tursiistu jechuudha. Amma ani ofii kiyya saa'itii walakkaa ofirra tursiisee miicee maal akka fakkaatu walumaan ilaallaa. Hordoftoota kiyya na wajjiniin ta'a. Duubatti hin deebi'inaa. Viidiyoo yeroo daawwattan hanga dhumaatti daawwaa. Riizaaltii isaa yookiin immoo bu'aa isaa ilaalaa siniin jechuun barbaada. Baay'een keessan akka itti fayyadamtan itti fayyadama. Hundumti keessan baay'ee tokko faayidaa guddaa tokko isiniif qaba. Dhugaan siniin ja'a baay'ee bareedaadha. Hamma daqiiqaa 30tti na eegaa. Daqiiqaa 30 qofa ofirra tursee walitti deebina. Hayyeen hordoftoota kiyya kunoo amma daqiiqaa 30 booda deebi'ee ofiitiin jira. Daqiiqaa 30 booda maal akka fakkaatu maarra akka gahee walumaan ni ilaalaa. Kunoo daqiiqaa 30 booda haala kanaan akkasitti goggogee jechuudha. Baay'ee goggogee kunoo daakuu ta'ee jira. Innaa erga akkas ta'eeti miiccadhee isiniinan argisiisa. Kunoo hordoftoota kiyya kunoo amma miiccadhee dhufee jira. Baay'ee jennaan baay'ee laslaasaa dhugaa dubbachuu baay'ee tokko namatti tola. Akkuma eengadda isin barsiise fooxaa kan fuulaa qofa jechuudha. Kan fuula keenya qofaa itti naddafan yookiin qulqulleeffan yoo ta'uu baate immoo sooftiidhaan qulqulleeffattu jechuudha. Kunoo haala kanaan ergaa akkasitti gogsitanii jechuudha. Fooxaa keessan haala kanaan boru miiccattanii bakka isaatti deebistanii
akka ORL sinjalaan tuqne deebistanii kiisaa isaa keessa kaa'u peestaal isaa keessa kaawwattanii guyyaa lammataa itti deebitanitti immoo itti fayyadamtu jechuudha. Amma kunoo ani qibaatii kana fayyadama. Qibaatii barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Akkasumas immoo darbee qibaatiin kun sinjira. Maqaa isaa maal jedhama? Qolli isaa irraa ka'eera. Kunoo kanallee inni fayyadamaa jechuudha. Barbaadan fayyadamuu ni dandeessu isinii. Noo xiqqeessitanii asirra gootanii harka keessanii jechuudha. Boksitanii hin buliina. Yeroo hundumaa akka wanti gootanii akka maaskii dibattanii deebistanii miiccanii boksitanii hin buliina. Ani amma fakkeenyaaf miiccadhee akkasi godhee aduutti hin bahu iddoo tokko dhaqu guyyaa miti halkanidha narrafaa jechuudha. Guyyaa qibaatiin dibatiina maaliif aduu jedhee nyaata jedhee yeroo hojjettan fuula keessan balleessuu ni danda'a. Kunoo haala kanaan akkasittiin ana makaa kunoo akkasittiin narrafaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dhugaa baay'ee tokko iddoo tokko deemtanii haala bareedaa qibaatii manaa qabda wanta manaa qabda tokkollee gosa lamallee an fe'iyyuu haa ta'u kunoo haala kanaan itti fayyadamtu. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Video kiyya yoo isinitti tole immoo laayikii, sheerii, sabskiraayibii hin dagatinaa. Warreen chaanaalii qabdanis sheer nuu godha. Warreen chaanaalii hin qabne immoo hiriyoota keessanitti sheer gochuun nu gargaara. Na wajjiniin ta'a. Ani waan itti fayyadamu isin gorsuu yookiin immoo waan irraa waan argadhee tokko isin gorsuuf immoo duubatti hin deebi'u. Waadaadha isiniin jedha jaallatamtoota kiyyaa. Waan itti fayyadame isinillee akka itti fayyadamtan kanan fuula keessa duratti itti fayyadame shakkii akka hin godhanneef jechuudha. Kanaaf shakkii tokko malee itti fayyadamaa isiniin jedha. Haga turtii biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ciao, isin jaaladha, isin kabaja.